Dirree Sheek Huseen. Dirree jechuun lafa yookaan ardii bal'oo diriirtuu jechuudha. Dirreen Sheek Huseen maqoota birka yookaan anaajina jedhamuun ni beekamti. Dirreen Sheek Huseen godina Baalee aanaa Gololchaa ganda Dirree Sheek Huseen keessatti kan argamtu yoo taatu Finfinnee irraa kiiloomeetira 610 magaalaa Roobee irraa kiiloomeetira 180 irratti kan argamtu iddoo seena qabeessaa giddugala aadaa fi amantaa ta'uudhaan waggoota 960 oliif tajaajilaa kan turtedha. Dirree Sheek Huseen waggaatti yeroo lama ayyaana gurguddoo Zaaraa fi Haji jedhaman kan kabajaman yoo ta'u ayyaanni kun kan kabajamu guyyaa dhaloota Sheek Huseen yaadachuuf kan kabajamudha. Ayyaanni inni lammaffaan immoo guyyaa ayyaana Arafaa waliin kan walirra ooluu fi Haji jedhamee kan yaamamudha. Maqaan kiyya Saaddoo Huseen Abdoo naan jedhani daawwachiisaa Godaala Hambaa Sheek Huseen Dirree Sheek Huseen jechuudha. Daawwachiisaa. Muunni kan jalqabame jaarraa 12ffaa keessa baay'ee kan turedha. Jaarraa 12ffaa keessa jalqabee hanga ammatti kan jirudha. Innillee lamatu gaggeeffama. Muuda hajjiitii fi muuda zaaraati. Muunni hajjii kan jedhamu inni isaa ka'arraa irra argamnu kana inni kun guyyaa du'a Sheek Huseen sababeeffatanii ayyaana Iidal Adhaa kanallee wal qabsiisanii akkasumatti kan ayyaaneffatamuu fi namoonni miliyoona 2 ol kan ta'an kan irratti argamanidha. Akkasumas turistoonni biyya alaa dabalatee jechuudha. Ispeen irraa, Faransaay irraa akkasumatti turistoonni baay'een irratti kan argamanidha. Ayyaanni kun ayyaana baay'ee bu'a qabeessa. nu beekan garatti ammallee amaanaa sinna kenna eegaay ogeessa ogummaa qabu ammaratti. Akkuma isin reefu isin ilaaltan haroota sadii gurguddootu jira. Harri jalqaba gamoo Sheek Huseen keessatti garre sun haroo lukkuu jedhamti. Isinillee hawaasni muudaa dhufan kun akka dawatti itti fayyadama. Yeroo muudaaf dhufan namoonni kuuwwan qaama isaanii dhiqatuudhaan dhuguudhaan akka dawatti dhibee isa qabeerraa ittiin fayyuudhaaf fi barakaa adda addaa ittiin argatuudhaaf bishaan itti fayyadamanii fi haroon sun harka Sheek Huseenii fi darasaa isaaniitiin kan qotamteedha. Fi waggaa 922 ol umrii kan qabdudha ishiin sun. Akkuma beekamu gamoon inni jalqabaa fi guddaan gamoo Sheek Huseen jedhama. Achuma ijaarmaa keessatti kan argamudha. Inni sun baay'ee gamoo jaallatamaa fi namoonni bakka tana dhufan handhura fi xiyyeeffannoodhaan kan itti dhufan isa gamoo sanitti jechuudha. Fi baay'ee namoota baay'eedhaan kan jaalatamuu fi kan irreeffatamudha. Gamoo Sheek Huseen jedhama. Akkasumatti kan intala isaa fi kan mucaa isaanii maddiitti argama. Akkasumas awwaalchi namoota bebbeekamoo tokko tokkos maddiitti akkasitti argama. Inni sun sani kabiraa ammoo isa duubaan kan jiru gamoo Sheek Abdulqaadir Jaylaanii kan jedhamu. Inni sunillee nama beekamaa gahee Dirree Sheek Huseen kana keessatti gahee guddaa nama taphateedha. Kan birallee akkasumatti jira. Gamoowwan bareedootu jira. Isa ijaarmaan ala baanee yoo ilaallu immoo gamoo haadha Sheek Huseenii fi gamoo abbaa Sheek Huseen kan jedhamutu jira. Akkasumatti bifa baay'eedhaan kan argamudha gamoon.
تجران ما يبيس حسن تقوى كمال انتان لا لا نمني قريب بكرال تجران galatooma biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin dhaamseen dabarsuu barbaadu iddoo seena qabeettii fi baay'ee kan nu fayyadduudha garuu atteenshinii mootummaadhaan hin kennamneef sirriitti hin kennamneef ammarra dhaabatanii tentaatiiv listii yuuneeskoo jalatti galmee yeroo irratti galmooftee jirti silaasanillee nu xumuranii xiyyeeffannoo itti nu kennanii irratti nu hojjetanii jedha biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin. Nah